Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kanneen waraana kaaba Itoophiyaa jiru keessatti qooda qaban qoqqobuuf ajaja dabarsan. Qoqqobbiin kun garee fi namoota dhuunfaa haleellaa raawwatanii fi deeggarsa namoomaa danqan ilaallata. Kana dura US qondaaltonni Ameerikaa kan seenne qoqqobuu fi deeggarsa dinagdee fi nageenya Itoophiyaaf taasistu dhorkiteetti. Ameerikaan yeroo dheeraaf waraanni dhaabatee mariin akka furamu gaafataa turte. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad xalayaa pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniif barreessaniin Itoophiyaan dhiibbaa kamiifuu hin jilbeeffattu jedhaniiru. Firaa'ol Balaa gabaasa qabdi. Ajaji pireezidaantichi jimaata mallatteessan kun ministeerri maallaqaa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranii fi kaan marii caalaa waraana itti fufuu filatan itti gaafatamoo akka ta'an ni taasisaa jedha. Ajaji qoqqobbii kun maqaa garee tokkoo adda baasee dhahuu baatus waraanicha irratti kanneen qooda fudhatan hundumaa ni akeekkachiisa. Haa ta'u malee imbaasiiwwan Ameerikaa Finfinnee fi Asmaraa jiran garuu maqaa aangoota qoqqobbiin kun irra kaa'amuu malu adda baafachuu CNN maddeen eeruun gabaaseera. Akeekkachiisa Ameerikaan hamma yoonaa Itoophiyaatti warreen sarbama mirgaa fi deeggarsa namoomaa danqan irratti kenniteen kun isa cimaadha. Qoqqobbiin kun uummata Itoophiyaa yookaan Eertiraa irratti kan taasifame miti jedhaniiru pireezidaantiin Ameerikaa. Pireezidaant Joo Baayiden gareeleen waraana irratti hirmaatan hundi gara mariitti akka dhufan waamicha dhiyeessaniiru. Ibsa isaanii keessattis rakkoon waraanaan furamu hin jiru jedhan. Ameerikaan baatii darbe hoogganaa olaanaa humna waraanaa Eertiraa waraana Tigraay irratti qooda qabaniif qoqqobbii irratti keessetti. Murteen Ameerikaa kun yeroo dargaggoonni Itoophiyaa qindeessummaa mootummaan xalayaa miliyoona 5 ta'u pireezidaantii Ameerikaaf White Houseitti erguuf yeroo qophaa'aa jiranitti dhagahame. Ministeerri muummee Abiy Ahmad xalayaa pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniif barreessaniin Ameerikaa fi biyyoonni lixaa dhiibbaa hin malle Itoophiyaa irra gaggeessaa jiru jedhaniiru. Xalayaa kana wayitan barreessutti namoonni nagaan, dubartoonni, daa'immanii fi gareeleen balaaf saaxilaman naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti qeerraa buqqaafamaa, jireenyi isaanii manca'aa, maatiin isaanii jalaa ajjeefamaa, qabeenyii fi dhaabbileen isaanii TPLF'n jalaa barbadaa'aa jira jedhan. Ministeerri muummee Abiy naannoo Tigraay keessatti ammoo daa'imman umuriin isaanii hin geenye waraanaaf akka duulan godhamaa jiru jedhan. Addunyaan badii TPLF Affaarii fi Amaaraatti taasisu callisee kan jedhan ministeerri muummee Abiy hojiiwwan bulchiinsa isaanii naannoo Tigraay tasgabbeessuu fi gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuuf taasise sirnaan hin hubannee jechuun komii ibsaniiru. Akkuma Ameerikaan addunyaa irratti lola shororkeessummaa irratti bante mootummaan Itoophiyaas lammiilee miliyoonaan deeggaraman waliin ta'uun sadarkaa biyyaatti lola shororkeessummaa irratti bananii akka jiran himan.